sini ummata sirba kiyachaale dhanga kaname quraanan dorgoma sini gale quraana dorgoma wallahi quraana yani hafaza kaatin makaraja sirefadda kaatin isa youtube irratti nu laxafa sheetu takasi bere tani subscribe godani ummata weelisa jabe suwe sheetu tagadegate isin ummata akasi dibar miran indemina nafsiyate sanif dema ganda teechan jaaladha jibba sinin injen sini gale garu mo sirbeechun an harray wonan sirba baase yoona tooba fuula rabbii lee kan deemte ufa akkasittu kan deemu ta'e dhalootaaf deema dhalootaaf darbaa deema dhaloonni asirra baatee harma horgufti kaa garuu safuudha wallahi warri kee osoo na arge ana najjees wallahi akka sanitti osoo na arge sababbii warri kee waa'ee amantaa dubbadhuuf waan dhiisuuf beeytanii talli kun dhugaa farkaa qabdi jedhaniitti si galee malee osoo ka'ee tokko sirbu ta'e wallahi na abaaro osoo kana sirbu ta'e sini galee yookaan na abaaro kan waa tokko na godhu garuu waan amantaati fi waan addunyaa waan sirbaatu ni gargariidha intala teenna yookaan yoo dhukkubsate kootu galeedhan yookaan na abaaro kan waa tokko na godhan sini galee akkasitti hin guddanne waan ta'eef isin garuu beekon warra akkamiitirraa kamaatee akkamiitirraa kadhatan beekon na ajaa'ibaara ilmaan teessanillee isinii harrakinoo harma ol urguftan kana isin argitee haatee borullee akkas godhati isheenillee ilmaan teessanuu boru lolachuun hin dandeettu boru adabuu hin dandeettu sababbiinsa waan ati gooti waan ta'eef yoo ati badii dalagde isheen dalagde waan ta'eef waan akkasiiti ilmaan teeti atuu nama akkana turte isin jette ilmoon ta'e mikinaatuma ati nama gaariin turre haa ati waan har'a nama jadduu turte ilmoo ta'etillee haati tiyya kan akkana turte osoo duuteeyyuu haati tiyya kan akkanaati yookaan baankii akkanaati du'aa isii goosisti akkaataa ati guddite san beekti gadi of qabdi sinii galee kanumaaf jechayyuu har'a waan gaarii yaa hojjennu namni tokko gaafa badaa hojjete tarii nama sanirraati yoo dandeette gorsi yoo dandeette morraa fagaadhu wajjin badaan ta'in ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam saahiba firadhaadha saahiba badaarraa deema batala ijoollee islaamummaatiif tosontaan ijoolleen amantaa keessa turte dadhabne nuti yeroo kanatti ijoollee amantaa keessa turte dadhabne ijoollee abbaan torbaa abbaa 3 4 5 sheeka dadhabne hunda miti garii jechuudha sinii galee akka isaabumaa kana ka biyyatti qaratanii biyyaa baatanii akka waan qixa jannata addunyaa irratti argattanii isinii galee akka barbaadan taatan laa akkas miti har'as kan itti dhufe haa ta'u ta duraas keessa ture haa ta'u dirqamni nama islaamummaatti har'a dhufee fi ka keessa ture tokkumaadha galee hundumni kenna yoo ummatti dalagatu jannata argata sini galee jannata argachuudhaaf dammo har'a waan gaarii hojjedha nuti bee kiristaana bicha qajeelchuuf hin deemnu musliima keenyas jallataa hedduu qabna kan rifeensa qullaa deemu kan ajnabiin baqanne kan akka barbaade ajnabii wajjin ta'u kan nikkaa malee dhiira wajjin jiraatu waa baay'ee qabna bar waa baay'een dubbannu malee jechuudha kan nama hamatu kan ijoollee islaamummaatti dhufte tana qeequuf xiqqeechuu deemu ijoollee hedduu jira islaama ta'e amee maal natti kofalta majnuunee nam godhina akkas nama lallabachuuf an seenaa ummata wedduu usnarraa edaa akkasi ani lallabachuuf kan deema ammas miira keessa dangashiiraan ijoollee islaamummaa keessa turte kan gorsuun fedhu mikinaatu isaanuu ani haqan irraa qaba isinii galee wallahi haqan irraa qabaan haqan isinirraa qaba ijoollee islaamummaa keessa turtan waa baay'ee haqa isinirraa qabaan silaa kan haqa yoo isin jedhu ani faayidaa dhuunfaa osoo hin taane na qaraasisuu barumsa irratti na jabeessuu rakkoo kee rabbiin gaditti nirraa qooddachuu abshir jechuu mikinaatu ijoollee amantaatti dhufte ammaana akka haadhatitti na laalu malee akka nama kaleessitti dhufe itti na laalan isinii galee ani isaanan jabeesse isiniin kun immoo ana jabeessuu qabdan ture garuu ani alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin gama tokkoon beektaa waan si badhaasu wayii jira obsa kee laalee qalbii tee laalee waan ati niyyanne waa hedduu rabbiin si badhaasa yoo ati sabrii qabaattenna ani isinirraa garuu alhamdulillah rabbil alamin bas alhamdulillah waan hundaafuu waa baay'een dubbatanii waan baay'ee callisuu caala ijoollee amantaatti dhufte ana osoo hin taane namoota biraa jabeessaa mikinaatuma ani nama itti dhufe miti nama keessatti dhaladhee alhamdulillah keessumatti guddadhe akkasumatti na laala ani immoo isaan yeroo hundaa ijoollee amantaatti dhufte cinaan naabbadhaan sababbiinsa madaa nama sanaa rakkoo nama sanaa kan irra ga'e qofatu beeka haala isaanii kan isaan irra jiranii fi dabarsanii fi dabarsaa jiranii kan arge qofatu beeka isinii galee
kanaaf jecha ani yerumiyyuu maswaatii kamuu kaffalee cinaan naabbadhe jireenya kiyya fakkeenya qaraatii ani hedduun duubatti hafaa jira sababbiinsa sababa isaaniitiif jecha hedduun duubatti hafaa jira innaa wama hundaafuu alhamdulillah rabbil alamin gama tokko immoo anaan yoona isaan gargaar rabbiin maal bakka naa buuse beektanii abbaa manaa taa'ii baradhu barumsa kee qofa waa takkan dalagin dirqamni sirra jiru barnoota qofa sa'aatii kanatti jedhe waleekum salaam warahmatullahi wabarakatuh rabbiin akkam abbaa manaa akkasii naa fayyadu sini galee duroo yerooti baay'ina maswaati isaaniif kaffal amma immoo isaan illee yeroo na barbaachisetti cinaa dhaabbachaa abbaa manaa akka abbaatti na kunuunsu argadhe alhamdulillah akkasi taa'ee yooti dhugaan deemte rabbiin waa hedduu si badhaasa sa'aatii kanatti sa'aatiitti dalaguu qabu garuu akka madaan tuttan taa'ee barachaara bakka maaltu natti aannas amma waa baay'ee nan dubbisina warri soddaatillee jaarsa kiyya na jalaa nan rabsinaa maan booda sinii galee inni kun jabaadhu jedhee na barsiisu inni dhalachuu keessanuu isin hin beeku isin na jalaa rabsitan komantii jalatti na rabsitan asiin rabsitan inni osoo isin islaama taatanii na fuudhettanii isiniyyuu ni fuudha isinii galee mikinaatuun shari'aan afur heeyyama isinumti islaama ta'a malee kanaaf waan akkasiiti isan tuqina kiyyas keessanis sheeringii walii goona sassadhaa dhiisa qusadhaa har'aaf isinii galee qusachuun jira miti qusadhaa har'a waan hin taane dhuftanii arrabsitanii boroo jaarsa keessan ta'e moo akka itti tsotsanne akka dhiifaman gaafanne ni dhiifama namaaf hin godhu ishee akkasii lamaaninyaaumi gara mata duree keenyatti deemna amma mata duree keenya keessatti namni waaqayyoon ta'uu ni danda'a namni waaqa ta'uu ni danda'a kuni gaafidha ka qooma jiru namni waaqa ta'uu ni danda'a Ustaz Ad Hussein Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akami Irta gifti akam jira walla me free video Ano kararran deemaa jira amma akkasumaan si arge masjida salaadhee baheni Mashallah rabbi sirraa ghaibaa Amin 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 akkamati nagaadha jira walla ante bareeddeerta mashallah Malis Nur Khair inshallah daawaa kenna geeffat